Leellooyyee har'a bakka kanatti argamnee jirra aniifati illee egaa konkolaataa keenya keessa teenyee haasaadha kan nuti turre garuu ijoollee nagaa gaafachuu qabna mitiire yeroo hundumaa akkam jirtu ijoollee warreen kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa jirtan jettee eegaltu har'a eegaluu leeluu eegaluu akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii torban dabarsitanii akkam ture torban baay'ee bareedaadha miti hedduu isaanii leellooyyee torban darbee torban baay'ee bareedaadha barnoota keenyaa fi qopheessaa turre boqonnaa irra turre firaaf aantee fagoo jiran dudubbisaa turre maatii keenya hojii garaa garaatiin deeggaraa turre qayyabachaa turre akka isaan jedhan waa'u shakkiin qabu isin hundi keessanuu hojii bareeda hojjechaa turta waan ta'eef galatoomaan isiniin jedha gaaffii tokko garuu har'a leellooyyee ijoollee warra mana jiranis siinis na si gaafadha naa deebista leelloo ko torban darbee maal fa'aa argite maal fa'aa isaan gaafatte yeroo boqonnaa isaanii yeroo boqonnaa keessanii maal hojjattu jennaan taa'atii jiru qophaan jirra kanaafuu sirriitti qabxii olaanaa fiduudhaaf qayyabachaa jirra akkasumas immoo yeroo boqonnaa kana sababeeffannee maatii keenya biratti hojii garaa garaa hojjechaati gargaaratii jirra naan jedhan qaamaanis sitti himuu yeroo ati qophii qopheessitu karaa chaanaalii OBN gaammee tamsaastu sitti himuu baay'ee gaariidha gaani immoo maafan si gaafadhe beektaa leelloo ko ijoollee yeroo boqonnaa isaanii barnoonni xumurameera jedhanii of dagachuu akka isaan hin qabne yaadachiisuuf amma jabaatanii ilaa qayyabachuudhaan barsiisaa dhaga'uudhaan hojii manee hojjechuudhaan sirriitti yeroo isaaniitti qoqqoodanii fayyadamuu fi yaada maatii dhaga'uudhaan mudhii isaanii hidhatanii xumura seemisteera lammaffaa sirriitti of qopheessuu qabu jechuudhaan isaaniif dhaamuudhaan eegalla garuu leelloo ko gorsa kee fudhugaa galatoomeela baay'ee galatoome ijoolleen kun laal karoorallee sirriitti qabachaa jirra naan jedhan karoorri immoo waan gaariidha waan ta'eef hundi keessanuu karoora yoo deemtanii galma ga'uu keessan irratti isinii salphataa jechuudha. Eeyyiin karoora baafadhaati ammumarraa qayyabadhaati qabxii bareedaa sadarkaa bareedaa gulantaa isa caalu itti dabartuu isiniin jenna qophiilee loo qindeeffannee dhufnee jirra garuu waanuma barnootaa si yaadachiisuudhaaf malee kan nuti argamnu magaalaa Bishooftuutti magaalaa Bishooftuu keessaa immoo paarkii hawwataa baay'ee namatti tolu biqiloota garaa garaa kan soorataaf yookaan nyaatamuuf oolan kan qorichummaaf oolan kan immoo miidhagina ta'aniin kan faayame kana qofa osoo hin taane bakka oolmaa dargaggootaaf namoota garaa garaa bakka boqonnaa bareedaa kan qabu paarkii gadaa keessatti argamnee jirra paarkii gadaatti immoo eenyuun beellaman irra beektaa barattoota mana barnootaa kattaa sadarkaa tokkoffaa magaaluma Bishooftuu keessa jiran atis dhaqii qoradhu anis dhaqeen qoradhu achuma tola gara ijoollee irraftanii irrafne sagalee keessatti na ilaa xiqqaate qophiilee lasinitti tole sirriitti daawwachaa jirtu isin keessaa namni dubbisuu jaallatu eenyu hundi keessanuu dubbisuu jaallattu dhugaa faayidaa dubbisuu namni irratti himuu danda'u waan akka irraa barachuuf ciminaaf bika guddaa nama geessisa dubbisanii dookteraa paayileetii saayintistii ta'uu danda'u bakka guddaa nama geessisaa ani immoo barnoota isin baay'ee dubbisuu jaallattan keessaa barnoota maaliin dubbisuu jaalladha beektuu kitaaba keessan barnoota safuu dubbisuu jaalladha isinii dubbisuu warra mana jiraniifis dubbisuu akka barnoota safuu barannoo tokkoo yookaan barnoota jalqabaa irratti kan ka'u waa'ee safuu keessaa kabajadha mitiire kabajaan jedha mata dureen isaa kabajaa jedha kabajaan ofii fi nama birootiif ulfina kennuudha of kabajuun ammoo ofitti amanamummaa qabaachuu fi ofiin boonuudha jedha namoota biroo kabajuun ammoo ulfinaa fi kabaja namummaa namootaaf kennuudha jechuudha kabajaa jedha miti mata dureen isaa kabajaan ofiif nama biroof ulfina kennuudha jechuudha hiikaansaa of kabajuun ammoo ofitti amanamummaa qabaachuu fi ofiin boonuu nama gonfachisa yookaan nama argachiisa jechuudha tole namoota biroo kabajuun ammoo ulfinaa fi namoota biroof kennuudha jechuudha kanaafuu
isin maatii keessan, barsiisaa keessan, hiriyoota keessan, hangafoota keessan, obboloota keessan yoo kabajjan jalqaba ofii keessaniif kabajaa argattu jechuudha. Itti aansuudhaanoo namooma yookaan waan nama tokkorraa eegamu kan namni tokko ittiin madaalamee inni nama gaariidha yookaan isheen nama gaariidha jedhamtu namooma qabaattu, namooma gonfattu jechuudha. Kanaafuu barnoota safuurraa kanan isinii dubbisee jechuudha. Hamilee naan kennitanii? Ani kanan isiniin jedhu garuu waa'ee kabajaan isinitti hime miti? Safuu waa'ee akka itti eeggatamu isinii dubbise miti? Yoo kana gochuu baanne yookaan safuun cabe yookaan ammoo safuu hin eegne kan jedhamu namni yoo maal godhedha? Kana? Baay'ee gaariidha. Mee? Yoo nama arrabse. Safuun cabe yookaan safuun hin eeggatamne kan jedhamu ammoo yoo nama arrabse. Tole. Yoo nama dha'e. Yoo nama dha'e yookaan nama dhaanes safuun cabeera jedhama. Kanaafuu nama dhaanuuf nama arrabsuun aad maleedha jechuudha. Tole. Nama kabajuu dhabuu. Manguddoo kabajuu yoo dhiisan. Manguddoo kabajuu yoo dhiisan safuun cabe jedhama jechuudha. Kanaafuu safuun akka hin cabneef nama dhaanuu dhiisuu, nama arrabsuu dhiisuu, namoota immoo kabajuu dhiisuun safuu cabsa waan ta'eef waan safuu cabsu nama dhaanuu, nama xiqqeessu, nama arrabsu, manguddoo kabajuu dhiisuu irraa of eeggattanii safuu keessan eeggattu jechuudha. Miti warri mana jirtanis manguddoo kabajuudhaan, maatii keessan kabajuudhaan, barsiisaa dhaga'uudhaan, ajajamuudhaan, nama dhaanuu, nama xiqqeessuu, ulfina nama dhowwachuu dhiisuudhaan of eeggattanii akka aadaan safuun isin biratti hin cabne gochuu qabdu jechuudha. Kana isinitti himaa jechuudha. Kan isin daawwachaa jirtan qophii leellooti. Barnoota gadaa keessatti gulantaalee gadaa akkasumas gadaa maalummaa isaa kabaja safuu sansaka gadaa keessa jiru waan hedduu barattu miti? Akka sirna gadaatti abbaan gadaa tokko aangoo qabaatee waggoota meeqaaf bulchuu danda'a? Osoo an gaafadhee fixin kunoo warri manaas osoo an gaafadhee fixin kunoo jechaa jirtu miti? Wal faana deebistu? Waggaa meeqa? Torba. Waggaa torba bulchaa? Tole. Waggaa tokko eenyuuf kennitan? Waggaa 6 sin bulchu. Tole. 4. Waggaa 4 bulcha. Tole. 8. Waggaa 8. Hamilee kennaafi. Akka sirna gadaatti warreen barataniitan baratan, warreen hin baranne ganaa barattu. Aangoon akka sirna gadaatti abbaa gadaa tokko harka kan inni turu waggaa 8tiif. Sana dabarsee aangootti fayyadamu hin danda'u. Kanaafidha sirni gadaa sirna bulchiinsa bu'uura dimokiraasii addunyaa ta'e kan inni filatamee fi kabajaa fi jaalala ittiin sirni gadaa bulee bulfatuu fi haala inni ittiin aangoo dabarsurraa ka'ee jaallatameeti. Ijoollee dhaggeeffachaa jirtu miti? Warri manaas gosoota bineeldotaa namatti madaqanii jiraatan keessaa kan gonkumaa ilmoo dhaluu hin dandeenye maal ishee? Kana? Lukkuu dhiiraa. Tole. Sangaa. Sangaa. Tole. Gaaffii gosa irratti dhaggeeffadha. Bineelda namatti madaqanii jiraatan keessaa kan gonkumaa dhaluu hin dandeenye jedhan. Sangaan ni dhalaa? Hin dhalaa? Hin dhalaa? Re'ee. Re'een hin dhaltuu? Kana. Tole. Hantuuta. Hantuunni bineeldadha. Namatti madaqxee jiraatti? Garuu mana namaa keessa jirti. Mana namaa keessa waa nyaachuu dhaqxi malee. Tole. Gaangee. Gaangee. Hamileen kennitaniifi? Gaangeen ni dhalti? Ani barna jalaa hatta jedheen asirraa waan dubbise asirratti barreeffadheeru jechuudha. Si dhoksaa ture ati garuu amanamaadha. Bineelda namatti madaqanii jiraatan keessumaayyuu kan geejjibaaf baay'ee tajaajiltu humna qabeettiin gaangeen gonkumaa dhaluu hin dandeessu. Mitiira? Carallaan yookaan ammoo aduun biiftuun yeroo ganama quuqxee baatu ifti ishee yookaan carallaan ishee lafa kana ga'uuf daqiiqaa meeqafatti fudhata isinitti fakkaata? Kilo. 8. Argiteetta miti? Hin agarree? Eessarraa dubbisteere? Ani manarraa reediyoodhaan nan dhaggeeffadhe. Ati reediyoos ni dhaggeeffattaa OBN gaammees ni ilaaltaa?
baay'ee gaariidha. Kanaafuu aduun baatee lafa qaqqabu yookaan carallaan aduu bakka jirturra samii gubbaarra baatee lafa ga'u daqiiqaa meeqatti fudhata? 8. Daqiiqaa 8tti fudhata jechuudha. Pilaaneetota beektu miti? Pilaaneetota hedduu jira. Inumaayyuu yeroo ammaa kana qorannoo garaa garaatiin itti daddabalamaa 9, 11 maal jecha daddabalaa jiru. Saayintistoonni yookaan qorattoonni garaa garaa qoratanii hedduutu jira jechaa jiru. Pilaaneetota jiran keessaa lafti addeessa tokko qofaa qabdi. Gaangeen gonkumaa dhaluu yookaan ilmoo godhachuu akka hin dandeenye carallaan aduu bakka jirturraa baatee lafa qaqqabuuf yookaan lafa kana bira ga'uudhaaf daqiiqaa 8 akka isheetti fudhatu. Pilaaneetota jiran keessaa lafti addeessa tokko qofa akka isheen qabdu beekumsa waliigalaarraan dubbise. Isinoo waan barnoota keessan waan isin fayyadu daree jirtanirraa qabxii bareeda akkasiin fiddaniin cinaatti beekumsa waliigalaa waan addunyaarra jiru waan isinitti himu dubbisaati. Sammuu keessan gabbifadhaa. Akkuma qaama keessaniif nyaanni barbaachisu, ijaarama qaama keessaniif, jabina keessaniif nyaanni barbaachisu, dubbisuun ammoo sammuu keessaniif nyaata madaalamaa fi waan boqonnaa qabuudhaan isiniin jedha ijoollee. Kan isin daawwachaa jirtan qophii leelloo leellayyooti. Qophii leellootiin isin dabarsaa. Ijoolleen qaqqaxaleen kun waan hedduu qabu. Leelloo faana shaashambaa jecha isin bohaarsu. Garuu isaanitti isin dabarsiin jira. Turtii gaarii. Ayyoo fi aboon keenjollee barumsaa abdiin qartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Laalisee roobaati irraa hinaafinaa mana barumsaati. Yaa barsiistuu keenya yaa barsiisaa keenya aduun sin gubin ka'e kara gaaddisa. Aduun barumsaa batee Oromiyaa ibsite mana barumsaa katta. Kaaniin itti baradhe barnoota diseen galu jee garaa muradhe.
qabu kiyyammoo harreenni yoo rukute akkatti coomni raaru laali jetteeti harreen daaraa keessa gangalatteetti miti akkanatti yeroo rukuttu dhuguma seeti harreerraa awwaarri yookaan dhukkeen raare achi booda dhuguma cooma seeti an godhe siliqimsaamma sangaa kana fudhuuti harree kana naa kennii jedhe tole jetteeti sangaa ishii fudhattee harree kenniteef achi booda sangaa kana qamaleen daddaftee qalattee hela cooma isaa gananatti qalattee ol keewwatteeti dhoksattee nyaachuu jalqabdi. Attumaan sirriitti affeeltee nyaachuu jalqabdeet nyaattee erga lafee isaa qorkitee booda obbo guddaan xiqqoon hafteetti xiqqoon waan hafteefi gaafa inni dhufu lafee kenniteef gaafa lafee kennituufi lafee sana odoo nyaatu maal goote oduma nyaatu amma bishaan dheebonnaani sabdee lagatti gadi fiiddeeti obbo guddaa na nyaata jettee sodaatteet obbo guddaa ila kan sin fakkaatu tokko laga keessa taa'ee na doorsisaa ture akkanani bishaan hin dhunne akkamittiin bishaan dhugaa jetteen attumaani obbo guddaan kee attumaan namni na caalu eessa jira bineensi ani mootii bineensotaati miti namni na caalu eessa jira jedheeti laga gaafa bu'uu gaaddidduusaa kunaatti keessa jirti jedheet itti agarsiifti dhuguma se'eeti bishaan keessa yeroo akkana gadi ilaalu leencuma kan fakkaatu bishaan keessa gaaddidduusaa arge dhageessanii ijoollee gaafa argu jedheetuma fiigee leencuma natti dhufe jedhee fiigee gaafa qabachuudha jirtu bishaan keessa lixee du'e bishaan keessatti achumaan bishaan suni ol baasee du'aasaa ol baafnanii suuta jettee qamaleen gogaasaa irraa qalteeti ol kaawwatte isa booda waraabessi immoo akka jechaati foon jalaa nyaattu foon sangaashiitti jalaa nyaachuu dhufe achi booda tole jetteeti ammas lafee isaa fuutee waraabessaaf kenniti gaafa kennitu maal gooti suuta jettee lafee tokkoon kenniteefit isa booda gogaa leencaa sana fuutee suuta jetteetitti eegee waraabessaatti hin hodhitii turte sinii galee itti hodhitee gizeen yeroo inni na dhukkube gaafa jedhuun qamuun fidi lafee koo jettiin ammas na dhukkube gaafa jedhuun fidi lafee koo jettiin hin hodhitee fixxeeti yaa waruu koo jennaan waruu jennaan jedhe achi booda obbo guddaadoo dhufe maal gootaa jennaan caccabee tanan lagattuuf gata jedhee waraabes achi booda suuta jettee isa eegee isaatti hodhite sana obbo guddaan sii dhufe jennaan waraabessi duraanuu sodaattudha kan jedhe caccaba lagatti seenee innis achumatti du'ee isiniin jedha. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Ijoollee ergaa maalii akka dabarsu natti himuu dandeessu? Gamnummaa jedhe ijoolle sirriidha miti? Mee harka rukutaa
ammoo waraabessi immoo ishii saamuu dhumnaan suuta jettee gogaa leencaa ittiitee leenca ajjeeftee gogaa ittiitee isaan booda diina ishii hundayyuu ofirraa dhabamsiiftee abshaalummaadhaan jiraattee jechuudha. Kanaafuu sinillee mana barumsaa keessan keessatti abshaalummaa cimaa barnoota keessan irratti ila waan biraa irratti miti barnoota keessan irratti cimtanii bakka guddaa geessanii biyya keessan irratti sirriitti biyyi keessan guddattee akka argamtu sirriitti jabaachuu qabdu tole. In jabaanna miti mana barumsaatti amma tokkoon gara qophii isaan fidanii dhufanitti isin dabarsinaa sirriitti chaanaalee OBN gaammee jala buutanii riimootii keessan akkanatti itti qabdanii leelloo keessanii sochittiin argitu. Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi boodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Leelloo. Kan isin daawwachaa jirtan qophii leelloo leellayyooti. Ijoollee qaqqaxalee magaalaa Bishooftuu mana barnootaa kattaa wajjiniin paarkii hawwataa qilleensi isaa baay'ee qabbanaa biqiloonni babbareedoo faayidaa qabeeyyiin naannoo asatti argaman paarkii gadaa keessatti argamnee jirra. Egaa miidhagina magaalaa Bishooftuu daran warreen dabalan keessaa paarkii bakki bashannanaa namoota gurguddoo kan ijoollee fi paarkiiwwan hedduudha ammoo warreen olaanoodha. Egaa ijoolleen na bira jiran kun ammoo waan bareedaa isin barsiisu isin bohaarsu isiniif qabatanii jiru. Hibib guddaan hin dubbatu xiqqaan hin guddatu. Ibidda hin argan. Nan qoradhaa na soqadhaa. Soqadhu. Fiigaa hin fiigu. Dhiigaa hin dhiigu. Ala galamoo mana gala. Ala. Lafarra moo waaqarra? Lafarra. Dhagaa. Argatte. Argarru kun nuuf hire? Baay'ee gaariidha. Amma eenyu gaafata? Hibboo. Hibbakka. Amma majii geessi biyya walan geessi. Ibidda. Hin arganne. Qorachuu soqachuu si wayyuu garuu akka yaadutti yoo qorattee soqattee ulaagaa isaa guuttee salphaatti argachuu dandeessa waan ta'eef qoradhu soqadhu. Soqadhu. Ala galamoo mana gala. Ala galamoo mana gala. Ala. Hin fiigu. Hin fiigu. Lafarra moo waaqarra? Aduu. Argatte. Hamileen kenni nuuf hire? Akka hibboo kanatti hin danda'amne. Hibbaa. Haadha keessaa baatee haadha rukutti. Kibrit. Argatte. Hin qorannee si soqannee salphaamatti deebiste garuu tole faayidaa hibboo namni itti himu jira? Faayidaa hibboo. Tole mee faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa nama barsiisaa. Nama gammachiisaa. Nama barsiisaa, nama gammachiisaa. Waa akka tilmaamnu yookaan waa akka xiinxalluu godha. Tole yeroo barattani sadarkaa guddaarraas nu geessuu danda'a. No sammuun keenya babal'atee waa bal'isnee yaadne sadarkaa guddaarra akka geenyu godha jechuudha. Hibboo ijoolleen kun wal gaafataniirra waa hedduu barattan miti. Isinis bakkuma garaa garaa teessanii yeroo qophii leelloo leellayyoo daawwattan waan isin barsiisu isin bohaarsu afoola hibboodhaan wal gaafachaa bohaara waan naannoo keessa jirus baradhaa isiniin jenna. Qophiin leelloo leellayyoo ammallee itti fufee jira. Turtiin keessan qophii leelloo wajjin haa ta'u. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa. Isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Leelloo. Ijoollee nagaa jirtu maqaan koo Liina Yusuf jedhama. Maqaan koo Urjiyaa Baduruu jedhama. Yaa jaldu biilee. Maal gamaa goota. Koobataan guura. Maal ittiin goota. Daabboon tolfadha. Mucaa qabduure. Gaana dahaare. Eessatti deessa. Agamsa jala. Qoorensi waraanuure. Hiina fadhuure. Maala fattaare. Qooloo kan waaqa. Diinni tuquure. Irraan diiguure. Eessatti dhiita. Laga Bishooftu. Sin fudhatuure. Daakin bohuure. Simbira mataa magira maal jedhe mucaan migira. Ijoollee tapha kana gaafa leelloon nu dhiyeessituun bare. Tapha kana leelloon gaafa jettu anis ergee irraa baradha.
Akkam jirtu ijoolleen nagaadhaa fayyaadhaa maqaan kiyya Hamzaa Toofiq jedhama. Maqaan koo Hamzaa Ariif jedhama. Bakka baradhu kataa sadarkaa tokkoffaadha. Kutaan koo kutaa shana'a. Gaara Balgoota diboota neegaa diboota baalii diboota loonii jawweessi jaatu dheheen ajjeesu baalii ajjeesta barcuma waaqa digdiitu kuure irraan dhiquure baalii dhiitaare garba gurraacha siidilli tuure daakeen bahuure yaa jollummaa mimmiyooytu kadeema eessa argamte amma jollummaa mimmiyooytu kadeema eessa argamte amma Kuruphoo gaara balgoota diboota neegaa diboota maalii diboota loonii jawweensi nyaatu dhaheen ajjeesu maaliin ajjeefta barcuma waaqa digniitu kuure irraan dhiquure maaliin dhidhiita garba gurraacha siinilli tuure daakeen bahuure yaa jollummaa mimmi eegduu kadeema eessa argamte amma yaa jollummaa mimmi eegduu kadeema eessa argamte amma. Been gabaa baana gabaa jaljeessaa waan biyya keetii sattan odeessaa yoon achi ga'uu dubartiin tokko farsa gurgurti oduu naan jette maal godhu jennaan dhugii naan jette farsoo farankaa xaasaa walakkaa natti kannite coqoreen godhe coqorna goote. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaa portaa gaaddisaa. Ijoollee akkam jirtu nagaadhaa jirra. Maqaan koo Madiinaa Abdiin jedhama. Mana barumsaa kattaa sadarkaa tokkoffaa kutaa shanaffaa. Amma waan isin dhiyeessu tapha ijoollee. Maqaan koo Liina Yuusufin jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa kattaa sadarkaa tokkoffaa kutaan irraa dhufes kutaa ja'affaa ba'a. Kanan isin dhiyeessu ammoo tapha ijoollee. Maali? Tokkeen tokkii tuumaan. Lama maali? Lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Sadi maali? Sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Afur maali? Afran mucaa sawwaa sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Shan maali? Shanan quba harkaa afran mucaa sawwaa sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Jaha maali? Jahan jabbii qarataa shanan quba harkaa afran mucaa sawwaa sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Torba maali? Torban naannoo sabbataa jahan jabbii qarataa shanan quba harkaa afran mucaa sawwaa sadan sussuumanii tokkeen tokkii tuumaa. Saddeet maali? Saddeet jalalee torban naannoo sabbataa jahan jabbii qarataa shanan quba harkaa. Sagal maali? Sagal yaa'ii boorana saddeet jalalee torban naannoo sabbataa jahan jabbii qarataa shanan quba harkaa afran mucaa sawwaa sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Kudha maali? Boolla saddeeqaa sadan yaa'ii boronaa saddeet dhala leencaa torban naannoo sabbataa jahan jabbii qarataa shanan quba harka afur mucaa sawwaa sadan sussuumanii lama mucaa re'ee tokkeen tokkii tuumaa. Boolli saddeetame Kudhan. akkanatti taphatu miti ijoollee. Isa jechuudha sirriitti qayyabadhaayi. Tapha tokkee kan akkanatti jechoota lakkoofsota haala salphaa ta'een ijoollee keessan barsiisuu dandeessu. Torbee tokko keessatti ijoolleen lakkoofsota hanga 10tti qabachuu danda'u. Faaduudhaanis haala gabaabaa ta'een haala salphaa ta'een sin barsiisuudhaaf immoo faaduudhaan barachuu dandeessu jechuudha. Tokkeen tokkittuma lama mucaa re'ee sadan sussuumanii
afaan murteessawaa shanan kubaarka jahan jabbii karaa torban naannoo sabataa saddeet taloleensaa sagal yaa'ii booranaa kudhan boolloo saddeetaa tokkeen tokkittumaa jettanii mucharee sadan susumanii afran murteessawaa shanan kubaarkaa jahan jabbii karataa torban naannoo sabataa saddeet taloleensaa sagal yaa'ii booranaa kudhan boolloo saddeetaa tokkeen tokkittumaa Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaaf hortaa gaaddisaa. Leellooyyee sitti tolee? baay'ee natti toleera. Mee har'a ijoollee faana takkanii shubbista? Takka ani yeroo ijoollee faana waan garaa garaa isaan gaafadhu na laalta. Maaluma maaltu sitti tole mee natti himi? Ilaalaan qophiin ijoolleen qopheessitellee faaruun hin namne. Ila sirriitti ijoollee mana barumsa ta'e kattaa wajjin magaalaa Bishooftuu keessa iddoo miidhagaa kanatti shaajjachaa oolle. Maarree. Wanti natti hin tolleen jiru waan hunduu natti toleeraa jette miti? Warri manaa ijoollee. Isinitti tole miti? Osoon akka barattoota mana barnootaa kattaa sadarkaa tokkoffaatti leelloo faana taphadhee qophii garaa garaa waan nama bohaarsu isaaniif qopheessee jecha akkasiin turtan waa'uu shakkiin qabna. Isin biras ni dhufna. Isin waan aadaa, barnoota, kalaqaa, safuu eenyummaa uummata Oromoo ibsu qopheessaatiin nu eegaa isiniin jenna. Turtii keenya magaalaa miidhagduu bara 1917 sababa daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii yookaan magaalaa Finfinneerraa gara Jibuutiitti imaluuf magaalaa hundeeffamte. Magaalaa sababa haroowwanii fi horawwan baay'ee qabdurraa bishaanoftuudha. Qabeenya bishaaniitiin baay'ee badhaatuudha kan jedhamurraa moggaasa maqaa Bishooftuu argattetti. Barattoota mana barnootaa kattaa wajjiniin qophii nuti qopheessine keessumaayyuu paarkii hawwataa paarkii Gadaa keessatti qophii nuti qopheessine kana fakkaata ture miti leellu? Kana fakkaata ture ijoollee. Yeroo biraa bakka biraatti wal argina qophiin keenya. Leelloo dhugaan yeroo hunda kana sixxaaru eenyutu as isin fide leellooyyee magaalaa Adaamaarraatii kaasee jechaa jiru ijoolleen. Konkolaachisaan keenya Abdurrahmaan Abdaati ogeessi kaameraa keenya ammoo qabiyyee ijoollee babbareedoo anii fi leelloon asii qopheessaa turre kanarraa kana fakkaata. Ansin boodha leelloonis kunooti ijoollee nagaatti hin jettuuni? Nagaatti. Leelloo leellayoo ibsituu dukkanaa saayinsii fi seenaa aadaa fi hodaa safuu fi sansakaa duudhaalee hawaasaa irraa waraabatu dhaloonni beekumsaa. Ayyoo fi abboon keenjollee barumsaa abdiin dhartuu biyyaa burqaaleen beekumsaa dhaloota barsiisaa isaantu biyyaaf